kunis jira miidiyaan egaa torbeedhaan akkuma beekamu egaa sagantaalee adda addaa beektota ayyoota abbootii gadaa akkasumas immoo abbootii qabeenyaa fi dargaggoota tootaaf ergaa dabarsu kan jedhu kan marsaa tokkoffaa amma jalqabna. Kunis jira. Yoo yaa abbaa ganagaa nuftan. Ganagaa nu eddan. Mee ilaarra barraa naan bura. Ilaarra barraa. Mee sagantaa keenya kana eebbaan nuu bana. Waaqa abboo waaqa ayyoo waaqa ulaa waaqa malkaa waaqa ardaa waaqa abbaa waaqa dibbee kamiyyuu waaqa madoolaa waaqa odaa doolaa waaqa dhugoo dooyaa waaqa gujii gurraachaa kora keenya nageessi biyya teenya nageessi biyyee teenya nageessi ardaa keenya nageessi ambaa keenya nageessi gujii nagayaa nu godhu gumii nagayaa nu godhu gujii nagayaan bul gumii nagayaan bul Itoophiyaa nu nageessi biyyaa biyyee teenya nageessi nagayaan nu oolchite nagayaan nu bulchi waaqayyo. Isinin beekamtu duraaniyyuu mee maqaa keessaniif haala guddina keessanii. Baankii akkuma beekamu abbaa gadaa Jiloo Maannoo jedhama. Jiloo Maannooti abbaa gadaa Gujiiti abbaa gadaa Gujii keessallee abbaa gadaa Harmuufaati. Bakki itti dhaladhee biyyuma kana aanaa Bulee Horaa keessa Carii Gololchaa jedhan keessa dhaladhee obboleeyyaan keenya nama dhiiraa nama 10 ani sallaffaa kurnyeessoo tokko ufannaan duuba jira an sagaleeffaa dhaladhe nama 10 dhiira 10 keessa durri 9 dhiirti 10 dhiira 10 faa keessa an sallaffaa dhaladhe. Biyyuma kana jabbii tissee biyya kana loon tissee biyyuma kana dhaladhee guddadhe. Hojii sirna gadaa keessatti gaheen keessan guddaadha. Akkaataa ittiin dhunne abbaan kiyya hayyuu yaa'a keessa waan ta'uuf abbaan kiyya yaa'a keessa jiruuf abbaa kiyya walii achi dhaladhee achuma guddadhee itti baradhee dabballee ta'ee dabballee irraa qarree ta'ee qarree irraa qarree buufadhee libaasa ta'ee libaasa irraa kuusa gaafa ta'ee gogeessa yaa'aa kaan seenuu gaafas abbaa murtii naan jedhanii dura na aansanii namni kun nama qajeelaa nama haadha abbaa ergamuu nama ollaa ergamuu nama daban beenne nama cubbuun beenne jedhanii kuusa gaafa ta'uu na dura aansanii akkaataa abbaan kiyyaa duruu yaa'a keessa ta'uuni akkaataa sanii ilaalanii xiinxalanii na fidani. Adeemsa gadaa keessatti egaa dargaggeessi tokko jalqabarraa maal gochuu qaba? Dargaggeessi tokko jechuun dargaggeessi waa aadaa abbaa fi baratuu qaba. Abbaa fi jala baratuu qaba. Haadha fi bira baratuu qaba. Haati waan san lakkisii wette lakkisuu qaba. Abbaa waan sanii lakkisii afaanii adoon ta'een warra sirna gadaa keessa guddate ilalle yoo akkana nuun jedhan ila beennee waan tuule lakkinyaa qajeelummaan gadhilaanfunsaan naamusa isin jettanuun nuti ammoo kabajjaa jennaa afaan oromootiin kabajjaa jedhama naamusa kamma jedhan kabajjaan ulfinnaan nama dadhabaa jaartii dadhadduu qoraa itti cabsinee bisaa waraannee fi jaarsa kana geegessinee mucaan kun qajeelaa nama dansaa nama biyya bulchuu nama sirna gadaa kana durallee aanu qajeelchuu jedhanii akkasii itti dhufe. Achuma barannee keessuma guddadhee achumaan keessa waan guddadhee keessa baradheef amma akkana achi kaasee haga gadoomaa gabaallii kennu waan dhaqqabeef dargaggeessi waa aadaa abbaa fi ila haadha fi abbaa fi ilaalaa baratuu qaba dargaggeessi. Taasisaa jirru egaa abbaa gadaa duraanii abbaa seeraa Jiloo Maannoo wajjin turtii taasisaa jirru dhagaa ammas turtiin keessan nu wajjin atuun affeerra keenya gamanate. Egaa guddisteen siin galateeffanna. Filannoo sirna gadaa keessatti namni tokko akkamittiin sirna gadaa sana keessatti filatama? Akkam turame? Kuni kan nama filatu uummata duudii moti caanti filata. Shani qaba. Gujiin shani qaba. Muudanaa, halchiisaa, dhallanaa, harmuufaa, roobalee jedhan shanan kana. Kun hundinuu shana isaa kun wal filata. Amma harmuufaa an harmuufa filate jechuudha. Fincaan kee muufsuun harmuufa santi na filate nu keessa
nami dansaa isaa nami kabajama qabu isaa nami ulfinna qabu nami qajeelaan dhalootallee qajeelaa haadha abbaallee qajeelaa ollaallee qajeelaa isa jedhanii isaanti na filate akkasiin itti dhufeen. As turtiin keessan wajjin haa ta'u affeeraa keenya gamanaatiif turtii gaarii qabaadha. Nuti dhallanarraa baallii fudhanne waaqoo duubee sirni baallii kun waggaa 8 walirraa fuudhan. 8 hin hanqatullee hin dabarullee. 8 walirraa fuudha. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya egaa amma turtii kan taasisaa jirruu fi kan isinii dhiyeessaa jirru abbaa gadaa keenya duraanii abbaa seeraa Jiloo Maannoo wajjin egaa turtii taasisaa jirrudha. Turtiin keessan ammas wajjin haa ta'u affeeraa keenya gamanaati. Kuusarraan leenjii seennee raaba dhunnee doorii dhunnee akkaataa kana dhunne. Ani immoo leenjii argadhee godaanaa kattaarraa aagaa xenxenoorraa waaqoo duubeerraa kana hundumaa leenjii isaanii waliin jira. Isaan leenjii isaan walii waan jirruuf isa akkaataa isaan walii kennan godaanaa kattaa aagaa kennee aagaa godaanaarraa fuudhee waaqoo duubee aagarraa fuudhee isarraa fuudhee leenji'amee qulleeffadhee baradhee akka kana duudii leenjuma warra gadaa keessa jira. Sirni kun sirna qullu'uu, kan ilma bulchuu, kan intala bulchuu, sirna walii galaatii, gadaan dansa'a. Keessattuu ka gujii kun gadaa qullu'uu waan tokkollee qabu yaadne. Keessumaa dhimma intalaaf ilmaa irratti akka malee xiyyeeffattaniitu. Maaliif xiyyeeffatta waan kana sirna keessan keessatti? Waan kana waa irratti xiyyeeffanne intala jechuun nami nama dhale intalaa kaati fuutelle intalaa kasi dhalelle intalaa obboleettiin telle intalaa intala waan jedhan intalaan male nami hin jiraatu lafarra nami horee guutee lafarratti dhaggetu kuyyoo intalti hin jiru. Kanaaf gara keenyatti kabaja qabdi gara yaa'aatti abbootii gadaatti intalti ulfinna guddaa waan qabduuf kanaaf xiyyeeffatee akka malee irratti sirni gadaa hin butanuu hin tuqanuu harkan qabanuu seeraa qaban qabaa qaddii seeraa intala bantii nafan qabanuu intalti bantii farda kooraa abbaa malee namni dhibin tuquu jedhanii xiyyeeffatan. Intalti bantii niitiin namaa niitii abbaa warraa qabdu jedhanii kanarra xiyyeeffatan. Kaanii waan nagayaa irratti warri nagayaa yoo nageenni jiraate baanii galanii yoo nageenni jiraate qotatanii yoo nageenni jiraate daldalatanii yoo nageenni jiraate rafanii bulanii kanaaf nagaya filannan miti. Baalli jalqabarraa kaasee ittiin fuudhamee ittiin amma baalli kennutti maal keessa darba? Kuni gadaan maqaa nama gadaa sayyennaa amma laakkon maqaan nama sanii nuti ani 70 arfeessaa kanarraa fuudhee shaneeffaa kun duudii nurraa dheerata. Wanni inni keessa taree dhufu ammoo eegannoo isaa gadaa waa isa seeraan qabaa seeraan takkaaru gadaan seera isaa qabaa seera fiin bulu qabaa seera hayyuutti seera qabaa seera san guutee if eeggannoon if eeggatee gadaan mana namaan buluu gadaan raaqan seenuu gadaan raaqan rafuu mana namaan rafuu gadaan dharan dubbatuu qorii cadduu itti unuu barcumaa cabaarran tee'uu kana mara if eeggatee dhufa gadaa hundisaatu. Mi'een bokkoon barbaachisummaan isaa maali? Mi'een bokkoo walii gala akka walii gala ummata gujii ka uraagaa hokkuu maattii walii galli achi duri gannaalee golba jedhanii duri golba fuutoo bowwu alafsun gisee sirna dhokatanii sinannaa san nama waan sodaatanuuf achi godhani kun lattillee dansaa mi'ee bokkoo wayyuu duruu lafsu wayyuu waan ta'eef wayyuu teennarran nu wayyaa jedhanii asit deebisanii mi'een bokkoo ta gujii ta uraagaa ta maattii ta hokkuu
achitti mi'ee bokkoo waan kanaa filatan wayyu mi'een bokkoo. Mi'een bokkoo. Hin qotanuu, hin ciranuu, muka keessaa muran. Isin keessumaayyuu sirna gadaa keessan keessatti guyyaa baalli fuutan wantoonni raawwattan maal fa'aa ture yaadattu? Yaadadha. Gaafa baalli fuudhu isa kiyyallee hin gammade. Waggaa 10 ga'e adoo leenjiirra jiru adoo abbaa gadaan ta'e waggaa 10 ture. Waggaa 10 waan ture elaayeeruu fi abbaa gadaa ta'uu kiyyallee itti gammade. Garuu wanni itti gammade waa aadaan raawwattu. Hunda isaa tokko narraafin hin raawwadha jedhee uummata duraaf waadaa galeera. Ammallee guyyaan tokko adoo hafin baalli winnaanni nagee guyyaan 8 sun adoo buliin tokkollee hafin hin kenna. Karaa nagayaatiin hin kenna jedhee waadaa galee. Waadaa gale sani ammoo anaamuti waaqi naa guutee waaqayyoon kiyya naa guutee guyyaa san karaa nagayaatiin adoo wanni tokko hin jiraan. Adoo namni achi bahe kolbaan sun waan tokko hin ta'in adoo namni tokko nama unullee burcuqqoo isaallee jalaan cabin karaa nagayaatii waaqayyoon na geegessee waaqayyoon na gargaaree akkuma jedhe san nagayaan baalli kennee waadaa gale san adoo ani kiyyan ta'in waaqi na jalaa qabee waaqi na tolchee baalli san kenne nagayaan. Itti tola baay'ee waan namatti toludha. Mee ittuma aansuudhaan sirna baallii kana keessatti baallii jechuun maal jechuudha mee? Baalli jechuun kun 8 walirra waan fuudhanuuf mucaan kelle si duuba jira. Kiyyalli na duuba jira. Yoo an cadhisee dura ta'ee namni wal duraa hiiqu malee taqeen barcumaan nama hin ga'u, xarabbeessaan nama hin ga'u, wal duraa hiiqani. Wal duraa hiiqani. Yoon duraa hiiqee baatuu ta'ee kun gadaa ta'ee hiiqee kiyyallee mucaa oluma dhufaa kelle guluma dhufaa wal duraa hiiqaa walii marroo kennaa sagalee adoomii oottu waliin ga'an koottu nyaadhu waliin nyaanna jedhanii adoo akka toltu beekanuu akka mi'oottu adoo dhagganuu walii kennanii waliin ga'anii waliin ga'iisaaf waggaa 8 waliin ga'anii ilmee fiilleen ga'iisaaf. Akka aadaa gujiitti karrallee horatan ilmallee yaadanii. Ilmaafillee yaadanii. Ilmi kiyya gulana yoo an du'e maan dhaggataa. Ilmeen tiyya maan dhaggattii waa akkanaatti hattee jedhanii ilmaafuu godhanii. Kanaaf wal duraa baanii ilmi keennallee duuba akka gadaa ta'uuf wal duraa siqan. Maayyuu eeggi baalli fuutanii akka keessanitti waggaa 8 hojii guddaa hojjettaniitu. Keessanii maal itti gammaddaniitu? Bu'aa maalii buusee jettanii itti gammaddan? Waa itti bu'aa buuse jedhee haga ammaal haga lubbuun jiru itti gammadu keessa waan durii gadaanaan duraarra hafel jabbii qaalluu naqee waan dura hafeeru waan gadaa 4 hafeeru jabbii qaalluu kennan jedhanii bun naqaa guutuu bun naqaa waan kana kennee waan kana qaallurra akka warri jedhu kan waan hattee dur hattee baasee kanallee cufa kennee waan uummata kanaa barbaachisu waan gujiirraa barbaachisu dibbee qixxeessee quufii daamaa aanaa daamaa keessa booree keessatti quufii san qalee quufsaa horii 10 qalanii guyyaa tokko loon 10 san qalee kolbaa san quussee kolbaa sun na eebbichee quufii san fixee wama hunda isaa hojjadhee gammachiisee waan nagayaarralletti deemee qaama kiyyaan miila kiyyaan qaama lamaan mootummaa wal dhabaa wal falmul isii walti araarsa jedhee addeen deemin hin qabu hin beekama kun waan nagayaarrallee hojjadhee garuu kanamaa hojjatuuf ka hojjatu guddaa waaqa hojjataa kaga waaqa gadiitti waaqillee na gargaaree allee garuu adhallee hin bayee homaan teenee hojjadhee qaama akkasiirralleetti itti haga danda'u waggaa 8 san itti cichee hojjadhee arrii tanatti baasee baalli san kennee amma ta'e. Guddaa guddisee isin jaallanna isin kabajna. Mee kana qofaa miti oduu wayii tokkollee dhageenyeerra.
uummata Oromoo kana keessa deemtanii qoodaa turtan muuxannoo kennaa turtan hojii keessatti kaasaa rakkoon qabu. Min kaasuun Gadaa keessatti muuxannoo jabaa kennaa akka turtanidha odeeffannee kan jiru. Mee isa kana meenuu hima? Kuni Oromoo hundi isaa baay'ee dalla arfanii baay'ee walitti deebi'ee walitti qabaa gumii abbootii gadaa jedhanii. Walitti qabaa gumii abbootii gadaa jedhanii. Gumii abbootii gadaa namni walitti qabee danda'u namni aadaa hundaa kaasee aga dhumaatti beeku isaa jalqabaa kaasee aga dhumaatti beeku jiloomaan nooti jedhanii walitti qabaa gumii abbootii gadaa na godhanii. Mee akkamittiin filatamtan sana mee? Walitti qabaasaa akkamitti filatame hundaa kaasee jidduun walakka aadaa seenin hundaa kaasee dabballummaan gafa siin jedhe achi kaasee haga dhuma isaa haga gadoomaatti waan dhufeefi isa malee nama akkanaa hin jiru. Nama akkana hundaa kaasee dhufee hin jiru jedhanii na filan. Abbootiin gadaa sin filan? Na filan. Kanaan keessa deemee hunda isaanii irra deemee uummata Oromoo hunda isaa irra deemee aadaa barsiisee abbootiin gadaa sadi nama abbaa gadaa 10 ta'e kan hin ta'u jedhee warra irraa badeeru duudiitti deebisee waa karaa argeefa ajalaa badeeru kan wallaalaneeran shawaa falli kan hunduralle godhani abbootii gadaa 27 godhan kanallee sirrii isaatti deebisee abbaa gadaa ka amma cadhisaniituma nama gonfaa akkanaa wayaa aadaa uffate duudii abbaa gadaa jedhaa deeman kun sirrii motii abbaan gadaa tokko male abbaan gadaa 2 male yookaan guddatte 3 male abbaan gadaa kun maan jedhee kana duudii irra deemee lattaniin deemin hin jirtu lafa Oromoo hunda galata waaqaa galata Oromoo lafallee baradhee namallee baradhee keessa deemee waa ganaa hojjadheedha. Naa kaffalaniitii moti. Akkanumaan deemee Oromoonuu bal'aa waan nyaadhu dhabu addeerra sireen guute Oromoo keessa deemee waa akkanaallee hojjadhee guddootti bu'aa buuseera jedha. Ifitti yoo amanuu garuu waan namni naan jedhu hin beeku malee. Mee sirna keessan kanarratti uummanni akka malee sin jaallata. Mee uummanni jaalala uummata kanaa akkamittiin argadhe jettanii yaaddu isin? Keessumaa bakka hundumaatti kan sababa adda addaatiin yoo isin keessatti hin argaminu sirnichi hin bareedu. Mee akkamittiin jettanii yaaddu waan kana? Waan kana yoo laalu kuni waaqa biraa ka dhufe ta'a. Simboo waaqni namaa kenna. Kun waaqa biraa ka dhufe ta'a. Kaani amala abbaallee jira. Maannaan jedhan seete abbootii gadaa bacaa kana keessa abbaan gadaa dhugaa isa naan jedhan. Ani waan namaa hin barbaadu daban dubbadhu waan namaan kajeelu waan nama akkanan laalu waan na kennan hin nyaadha waan naa kennan hin fudhadha akkanuman laalanii uummati hundisaa ka amma shawaan footoo fiilleen gallakkiseera goobanne oolaa adoona sunqatu booranni Arsii Wallaggaa namni hundinuu adoo akkanuma anaa ba'u ana gula akkana silkii isaanii halkanii guyyaa ammallee naan teessisu namni hundinuu waan na jaalatu tokko jaalala immoo waaqan namaa kenna tokko amala abbaatii qalbii abbaa saffarataa amala abbaa midhaaffataa amala kiyya midhaaffadhee maatii qabullee midhaaffadhee biyya kanatti dhaladhee guddadhe abbaan kiyya aseen lafa waan jedheef biyyatti dhaladhe kanalleetti nama waa ila keessa wallaalee hin beekneef nama tokko waa waldhabee hin beekneef haga dhaladhee ijoollee boochisee waan hin beekneef ijoollee xixiqqoo jabbiillee boochiseen guddadhe waan kan amalli sun ka waaqni naa kenne kanaaf na jaalata uummata. Sirna gadaa keessatti taateewwan keessumaa
sirna Oromoon sirna durii keessaa yoo gadaa qaba. Gadaatti bula. Haa ta'u malee gadaatti bule keessa sirna mootummoota adda addaa keessatti gadaan isaanii mucucaatee kan sirnoota adda addaatiin caccaban baay'ee jiru. Gujii keessatti garuu cabee hin jiru. Sirni kun akkamittiin itti fufe Gujii keessatti mee? Gujii keessatti sirni gaafi cabee sirni Oromoo nu undura zabana keenyaan dura Miniliki jedhanii haga sani asi cabaa dhufe jedhani. Nuti Haile Sillaasee dhaqqabee Haile Sillaasee dhaladhee baradhee sirna kana hin dhooggani. Gadaa kanan dhooggan. Jaallatan. Jaallatan. Maan jedhanii hayimaanotii kana fudhadhaa kenni. Namni kana ta'uu dhabee amantii kana fudhadhaa. Fudhadhaa jedhani amantii kana. Yoo kanan fudhanne hin fedhan. Warri gadaa kanan fudhatu. Kanaan rakkate biyyi warri ciniin dhoofse gadaa. Gadaa dhuffate. Gadaa dhoofse. Kasaan qabanii uumatuma malee gadaan hin dhokatee gadaan kun darajaa fi qabaa muti. Akkas. Kuusa qabaa, raaba qabaa, gadaa qabaa. Kabaatu dura akka kiyya kana baalli kennee dhiisanii ka sirna harkaa qabu kan dhossani jala. Jala dhossan. San dhagganne san. Kuyennaa eessatti taa'ure sirna baalli walharkaa fuudhu eessatti dhokatanii taa'u moo lallaba fa'aa eessa dabarsu? Baddaa keessa ta'anii haga sirna hangafa leenjii jedhu kana leenji'anuu baddaa keessa ta'anii yennaa guyyaan gahu lafa hangafan jedhu gannaalee fuutoo jedhanii achi dhokatan. Achi keessa dhokatanii achi turanii yennaa guyyaan gahu walii kennan guyyaa isaallee warri hin beeku hin dhaggulle. Egaa sagantaa keenya marsaa tokkoffaa abbaa gadaa keenya duraanii abbaa seeraa Jiloomaan wajjin turtii taasisne asuma irratti goolabna. YouTube chaanaalii Kunis Miidiyaa subscribe, like, share, comment gochuudhaan ergaa guutuu isaa akka daawwattaniif asumaan Kunis Miidiyaan isin dabarsa. Sagantaa keenya marsaa lammaffaan hanga wal agaruutti nagaan nu tura.